comments barreessaa link illee share godhaa video kana yoo jaalatanii jiraatame like kuma godhan feena waan feetu hunda hin qaba sinjade nafu taa'ee sinjetti maal faa qabdi dura waan qabdi sun maanu ibsuu didde qabeenya dhaabbina bareedina waan hunda qabaachuu malta haa uumaa ta'ee addunyaa sitti daanii qabeenya durba malee maal sinjettee mee jaalalli si qabee beekaayi amma duraani gisuma hunda jaalalli si qabee ni beekee akkam si godhee kan na godhe olii gannaari gannan teessisne kadhatte na kakkaase eegaa mee maal sinjettee leensaa Muhammad teettu assalaamu alaykum ayyaanti yaqaalii wallaahi ani hedduu si jaaladha siifi faamilii teetii si dhugaa baay'ee natti toltaa jette wallaahi hedduu galatoomee sinjaa yeroo tante taate maal jettee mee diraamaa hojjettu si yeroo raankii hojjettu dhugaa sirreessitee taatee hojjettaa dhugaa sirreessitee fakkeessitee jechuusiti anilleen isin jaaladha gaafiin tiyya jette akkanaaf deebistu abdiin qaba Sa'id maaliif laa hedduu janajjanaa sin jetti yoom ka janajjan een maqaan isiitti Leensaa Muhammad eessan argite si janajjane moo si janajjane sin rakkise moo maalis godhee akkana jettee barreesta gaafi akkamina gaafatte yoom ka janajjanu argite ana garraa dhalaa takkitti urga jaartii fuudhe janajjane beeku ufiina janajjana malee ani janajjanu dhageette mileensa ani dhalaa hedduun janajjanu een janajjanu eega jaartii fuudhe karaas ittuma dhiise janajjanu duraan ni janajjana dhugaa hin sobu eegaa maal jettee gaafa biyya deemte sin jette san gaafa biyyaa deemte umriin teemeeqaa sin jette erga jaartii isaatiin walitti dhufan maaliif ilmoo hin dhalini deebismee halaayyee gaafa biyyaa deemtu umriin teemeeqa ati gaafa ati biyya teetii baatu umriin teemeeqa baate gaafa seeman dhufu yeman ma dhufteemi gana yoo viidiyoo kana kaameera dhaabnee kwaalkuleet goonee irra genne malee yaada dhubeeta amma akkatti gaafa biyya bahe dagadhee jira garuu sa'aatii itti bahe guyyaa itti bahe akkamitti akka beekaniin kana guutuu barreessee ni qaba malee umrii ta'e hanqatti baate umrii ta'e hanqatti bahe hin beeku umrii amma irra jiru na gaafate siif deebise salphaadha okay kanas gaafatanii jiranti deebina eegaa maal jettee erga jaartii isaatiin walitti dhufan maaliif ilmoo hin godhatanii deebisnee jirra beekaa dhiistan moo rabbiitu hin kenninii fi please naaf deebisaa okay hedduun isin jaaladha ijoollee Oromoo hunda keessan nullee si jaalanna galatoome rabbiin la rabbi tillemti rabbi nuuf kennee jira akka dhallu ni dandeenne dhaluu ni dandeenya ufumaaf tursiisne inshallah yeroo gabaabaa keessatti baati takka lama keessatti waggaa takka lama jechuun kiyyee waggaa takka keessatti inshallah akka rabbi qabne du'aa godhaafi yoo rabbi jedhe inshallah ani Oromoo ummu muraatteettu ayyaanti yagaafii hin deebiftu naan jette waan ta'eefi mee har'a gaafii takka gaafadhaa sidhiisaa naan jette gaafii takka gaafadheetiin sidhiisaa gana aartee jirti namni kun hedduu na dararee jira gaafii tiyya naan deebisne jee mee yoo deebisu taatellee narraa deebisiifarra gaafiin tiyya jette gaafiin kiyya haadha manaa keetii moo siitu dura gaafii jaalalaa dhiyeesseef jetti lammaffaa biyyi dhaloota kee deebisnee jirra kana biyya erga biyyaa baate waggaa meeqaa deebisnee jirra tanumaa naa deebisaa jettee jaan okay gaafii jaalalaa qofa jechuusan deebin isinlee deebisna fakkaate eenyu maqaa isin ani Oromoo Ummu Muraatte Ummu Muraad okay ana dhiyeesseef gaafii jaalalaa ana dhiyeesseef iddoo dhaloota isaatis deebisee jira kanneen guutuu inshallah yeroo hunda isin hordofaatte galatoomii ammallee nu hordofis hin jenna Faayiza Arsii ta'e maal jettee hedduun si jaaladha ani rabbiin ana olitti haa jaalatu jetti gaafiin kiyyeette Sa'id maaliif Sumayyaa dhiistee galtee sin jetti Sumayyaan dhiisee galeef galumsa kana itti yaadee itti qophaa'ee osoo hin ta'in yeroo amma galu kana akka carraa dhimma wayiitiif galee kanaaf isii dhiiseetiin hin galee achitti nafnee akkuma beektan viizaa baatii sadii qofa dhadhee deebi'ee jechuudha baatii sadii fi yeroo muraasa qofa taa'ee jechuudha akkas kanaaf dhimma biraatiif deemee dhimma san fixeetumas deebi'uu fi kanaaf isii dhiisee gale malee guututti gara biyyaan galle sanii fi akkas isin hundaafuu gaafii nama hedduuti kun gaafii nama hedduuti maa dhiistee galteen Sa'id siin jettee osoo carraan biyya alaa argattee
biyya kam deemuu feetaa siin jetti. Carraa biyya alaa. Osoo carraa biyya alaa argatte biyya kam deemuu feetaa? Carraa biyya alaa osoo argatte biyya kam deemuu feetaa? Ana asitti illee natti tolee jirti. Asillee deemuu fedhu beektaa? Yaman. Asiin natti toltee jirti. Maaliif nu hunduu warra dalagaa baaneef eega biyya hambaatti ka baanu taate. Nam tokko tokko siyaasan baya. Tokko tokko jiruu jijjiiruuf baya. Ani siyaasa illee hin baane. Nageemaan biyyaa bahe jechuudha. Jirumaan wallollee biyyatti. Jaraan wallollee siyaasan teena sani akkasitti wanni beebsanii fi achi booda immoo asis Yaman keessa taa'ullee fi miti kan dhufe biyya biraa asiin deemuuf karaa seeratti yaaliin ta'uu dinnaanin Yaman dhufe jechuudha. Yaman keessan karaa hedduu akka deemu waan beekuuf akkasii as dhufe amma kalaas waan silaa Ameerikaas ta'e Awuroopaas biyya fedhanis dhaqanii argachuu danda'an yoo rabbi namaa godhe yoo feetan biyya keessanitti feetan mana keessan keessatti argachuu dandeettan jechuudha. Amma yoo biyyuma lallaaluu fi yookaan immoo waan biraatiif deeme malee mallaqaaf yookaan achi dhaqee kanaaf biyya jedheetiin hawwuuf deemu hin qabu jechuudha beektaa. Yoo asittis akka dalagee argachuu danda'u beeke biyya kiyyattis ammas deebuus ni danda'a. Garuu wanni biyya kiyyatti soo deemee dalagee ni danda'a amma jechuudha. Siistamatti nam tokko akkuma siistama galuuf siistamatti wanni galee jiruuf karaa kamiin mallaqa argachuu danda'a karaa kamiin dafee jijjiiramuu danda'a akka jedhu baradhee jira. Alhamdulillah duraan hin beeku saniif ba'ee eega dhufee baradhee amma siistamni kun biyyattis nagalchuu danda'a kanaan karaa amma irra jiru achi biyyatti illee dalagachuu danda'a jechuudha. Biyya keessan biyya kamiinoo deeme homaa rakkoo hin qabu biyya tam filattoo osoo carraa argatte ka'eeru yoo dalagaaf taate karaa eessa jettan Kaanaadaa fa'aa deemuu feetanii isinis. Bakkuma isin feetan san deemu. Kanaadaa Ameerikaa. Kaanaadaas Ameerikaas deemnu sa'aadidha. Deemtu sa'aadidha. Deemu baachuulee rakkoo hin qabu. Yaani deemtus. Deemu. Rabbis garuu deemu baadhu sa'aadhi inshallah. Usniya Ahmad teettu assalaamu alaykum jette wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani gaafin kiyya Said Sumayyaa irratti shamarree biraa ilaalinii. Baga jetteen tana. Tole hillaa iyita ka qofa laal. Sumayyaa irratti shamarree biraa ilaalinii si jette abadan. Tole ayyee. Aywa. Waa laalu jira duraan hojjetti jalla malee. Isaan laallaan hin laale jee. Isaan laallaan laale. Eegame Hashim Al-Muswid khajoon beene Arabiidha. Anaa dhufuu baga nagayaan dhuftan. Nagaan nuyidan. Itti aansuudhaan gaafiin koo ati Sumayyaan akkamitti wal jaalattan jette akkamitti wal jaalattanis Sumayyaan. Akkamitti wal jaalattan. Kuni akkamitti wal baratanii akkamitti wal jaalatanii waluu fakkaata. Jechuun erga wal baratanii booda akkamitti wal jaalatanii jaalala. Akkamitti wal jaalatan akkuma nama wal jaalatan hin jaalanne. Jaalatanii qajjira. Jaalatti nama addaatti jiraate. Jechuun ka iddoo tanatti agartee jaalattee takki hiriyyaan kee faan wal barsiisee takki hiriyyaan sii faan haala kanaa jechuusiiti. Takka namni akkitti wal jaalatu wal baratee dhiifama wal baratee wajjin haasee yookaan walitti aanee amala walii wal baratee jennaan wal jaalata. Adaduma wal baratu walis siqeen jaalalti dhufti jechuudha. Jaalalti karaa ittiin dhuftu beekamtu yookaan amala nama sanii yookaan bifa nama sanii ilaaltanii jaalatanii yookaan waa tokko ilaalanii jaalatanii miti. Akkuma sanitti ani amaluma isii jaaladhee ammas isiin ijoollee hedduu arge keessaa waan amala an dubartiirraa jaaladhu waan qabduuf amala sanii jecha isii sanii kamaaf wal jaalanne jechuudha. Mee maal siin jette gaafii tana yoo dandeessanii deebistaa akkam siin jette akkasumas ati Oromoodhaa siin jette ati Oromoodhaa isiin ammoo Amaaraa miti siin jette keessi kee akkamitti isii si filatee. Eewa ani yeroo jechuun ati Amaaraa ati Oromoo kan jedhu kana yoo namni musliimaa zaranyinata hin beeku jedhamu miti. Eega muslima taate jinni maan taane. Muslima bichaa osoo hin taane Oromoon jechuun zarannati filachuun bareedaa miti. Kan miidhe kabiraa waliin jireenya ilma namaa akkuma tokko badaan jirutti Oromoo keessaas kabiraa keessaas badaan jiraachuu mala. Saniifuu nama hunda waliin dhooyne kuni abaluu jechuun qabnu. Maal siin jettee lammaffaa siif isin dhugumatti jireenya keessan keessatti gammachuu jirtanii jireenya keessan keessatti dhugumaan gammachuu jirtanii. Alhamdulillah rabbil alamin. An gammachuu yoon jiraatin guyyaa takka taa'u.
nama waliin isin galee hanga waggaa jaha taa'u miti yoo gammachuu waliin jiraatiin guyyaa takkitti hin taa'u naa ta'e taanan ta'e naan ta'een yeroo san xumuruu fedha jechuudhaan. Jaalalli ati isii qabdu hagam miisiin jette mee nuuf ibsi yoo balleesse dhiifama guddaan isin gaafadha. Jaalalli isiif qabdu. Hagamii. Gaafii reeftiin tokko kunillee jaalala. Hagam akka jaalatu ilmi namaa haqqa nama jaalatu keessaafuu jaarsaa jaartiin jechuun hagam akka wal jaalattu ibsuu hin dandeessu. Dhibbaan jaaladha jettamoo kudhanii jaaladha jettamoo kam jettamoo akkana jettamoo jechuun jaalalti kiiloo hagara jettamoo jaalalti mizaanamuu hin dandeessu jechuudha. Mizaanamullee afaanillee himamuu hin danda'u. Aywa. Jaalalti jaalalaa jechuudha. Jibbinsinis jibbinsa. Warri gaafii jaalalaa gaafatan hir'isaa jechuunis kiiloo meeqa jaalatta meetira hangam kaaree meeqa jechuun wanni gaafii akkanaa dhiyeessaniif seetoo ni beektaa. Dhiira tanaatu namaan hanqaana si jaaladhu ni beektaa. Sun yeroo jana jaalatan amansiifachuuf. Sun yeroo amansiifachuuf jedhan malee yeroo namni nama gaafatu ishee hagam jaalatta yeroo akkamii isinitti himu. Isiin na gaafatte hagam na jaalatta. Maali mazanee itti mul'isa. Hin mazanamne kan hanga jaaladhu. Egaa ilmi namaa hanqa wal jaalatu hin beeku. Barak kaja'u jirra jirtu akkamii lafa jirtanii nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u jetti gaafiin ani qabu dhaloota dhufuuf maal keessee dabruu feeta dhaloota dhufuuf maal keessee darbuu barbaadda dhaloota dhufuuf ani waan kaayee fi darbuu qabu haaluma amma keessa jirtu kana moo aartiiti moo ani waan kaawuf hin qabu namni akka Jawaar fa'aa kaayee fi darbu si galee namni yoo dandeettii qabu maal hambaa qabaan kaan rabbi haa kaawufi. Maal siin jettee mudannoo teeta akkaan gaddite nuuf ibsiisin jette. Ta mudannoo tana dhiiha amma irra darbatanallee. Lamaa sadi gaafatamte hami? Mudannoo tana nama kolfisiistuu takka yaadadhe. Tagaddaa tana amma akkuma isin jedhe kaamee irratti yoo gaafatan mudannoo tana hedduu yaadadhu dhiifama irra ta'a dubbii tana gaafii deebii tanallee hedduu hin danda'u beekama. Natti naariin seeraan deebisuutti illee jiru na fakkaate. Laa deebisu jirta akka ajaa'ibaatti. Dan keessatti waan daleeydan keessatti rabbii keessan sodaadhaa jette abshir jennaani. Mee assalaamu alaikum waaw kaja'u assalaamu alaikum akkamiin nagayaa jirtanii baga nagayaan dhuftan ommu afnaan gaafii sin jettee mee jaalalli si qabee beekaayi. Amma duraani. Gisuma hundaa'u jaalalli si qabee. Ni beekee. Akkam si godhee. Kan na godhe olii gannaarii gannan teessisne kadhatte na kakkaasee. Jaalatti gaafii nama tokko ka addaatti namatti tola jaalatti yeroo si qabe akkam si godhe akkam na godhe jedhan na hollachiisee mataa na buufachiisee ka jaalatteedha bifa maraatee waa doktaraatti namoo dhibee himan namoo akka jaalatti garuu dhugaadha sirriidha akkuma jette hedduu na godhee jira jaalatti waan nama goone hin qabu nam tokko dhugi fajjeessittiini nam tokko uffannisiittiini nam tokko immoo akkuma goggooti anas yeroo awwalaaf jaalalli qaqqabdisan argitanii namni jaalalti qabde love is blind akkuma faranjii naa geessu argitaniiti jaalalti bal'aadha maal jedhan akkasi yeroo san albii asiin naqadhee sansalata asiin naqadhee sibiila kiisii kaadhee harkaan namaan dhayadu fireendii ta'e jaalatanii qoncara maali manca akka manca hamtuu la kaan badhicha ka hamtuu yennaan akka manca battee qoncara san la isallee miti qoncara ni beektan jala nu barreessa dhiifama garuu qoncara amaariffaan beeke isa hunda asi kaadhee maaliif kun hunduyyuu mucattii an jaaladhu san irraa na dhooggan takka dhiira biraatu ganda biraati dhufee si jaalata lama maatiin isillee obboleeyyanis na aloon irraa na dhooggan itti kalaan jeen irraa na dhayan onnee godhachuudhaa kan ka'u indiisu ejala hunda dhaqee hanga mana itti seenee fuudhee gadi hin bahe. Isi yaa salaa. Akkasitti waan akkanaa ture yeroo jaaladhu jaalalti akkuma jedhan bal'aa jedhanii garuu xiqqoo gaaf turanii wanti hunduu ni darbitii ni dagatanii akkasii namti akka anaa taatan jiraatuun hin dhabdan jechuudha. Garuu kana hunda of duuba deebinee yaanu nama korsiisa jechuudha. Maatii wal lolu jira isii isa fudhachuu jira hedduu jechuudha waan isiin nama goone qabdu jaalalti. Mee maal siin jette shamarreen takka si jaalatee gaafii jaalalaa siif dhiyeessitee beekti. Hedduu jira. Alhamdulillah rabbil alamin. Aniin kun carraa dubartii ni qaba. Eebba qabdanaan jedhanii beeku biyyattis namni tokko siirii qabdanaan jedhan. Jechuun dhalaan jaalala namaaf dhiyeessuu ni ulfaata siif dhiyeessani. Hedduun naa dhiyeessa takkitti himti dhiyeessuu qofaa miti hattaa balbala keenya tumanii meeshaa jedhanii balaa buusanii. Meeshaa jaalalti akkatti booyaa
Wow. Jaalarraa kan ka'e imaan booyaa maal jedhaatiin wallahi yoo kan bareedaa ta'eeti miti yoo kan abbaa qabeenyaa ta'eeti miti. Amalu haalumaa fi amala. Kana akkatti hedduuna xalayaa barreessanii naaf fidan duraan jechuun yeroo xalayaan naaf fisanuyyuu maal jedhanii gaaffii akkasii gaafatanii bobba'anii jiranii. Alhamdulillah rabbil alamin. Egaa maal sin jette shanaffaa irratti haadha manaa kee yookiin harmee ta'e tam irra jaalattaa sin jette. Astaghfirullah alazim. Eenyu gaafate? Gaaffii akkana akka na gaafatan. Eenyu harmee ofii namaan jijjiira. Sa. Haadha manaa yookaan dubartii har'a ofuun akka boru adda ba'uu dandeenya. Haadha manaa ta'e yeroo takkitti qofa nu kenna rabbi. Takkitti sanu jala dhabnaan dhabamte. Isii deeffannee argu nam tokko nu jijjiiruu hin dandeenyu. Haadha manaa ta'e jechuudha. Garuu haadha manaa jennaan haadha nu dhalte. Taan immoo jaartii isiin walaloon ni jira adda ba'uun ni jira yoo isiin deemtes tabirallee fuudhuu dandeenya osoo isiin jirtu lamaa sadii irra fuudhuu dandeenya kanaafuu haadha manaa haadha nu dhaltee fi jaartii teenya wal madaalchisuu waliin dorgomsisuu hin qabnu jechuudha. Maasiin jettee haadha manaa keetii fi obboleettii ta'e osoo waliin deemaa jiranii isaan lachuu yeroo tokko osoo kufanii eenyu dursitee ol qabdaas hin jetti. Kunis gaaffii ulfaatu. Kunis gaaffii ulfaatu. Addan filu. Obboleettii fi haadha manaa ta'e tam osoo wajji deemanii jaartii miti? Yoo iddoo takka isaan lachuu wajji kufan eenyu daftee dursitee ol qabdaas hin jetti haadha manaa ta'es moo obboleettii ta'eti? Jaartii tiyya dura ol qaba. Haadha ilmootiyya. Wallaahi. Maaliif eegatte? Obboleettiin tiyya namaati beeki. Isillee jaarsisii tol qaba. Saa gaaffii qubsaa isii. Dhiifama obboleettii tiyya naarin natti. Si daawwattee. Iftuu Muhammad Teettu salaamu alaikum akkam jirtan hundi keessanuu gaaffiin tiyya Sayyid umriin kee meeqa? Osoo hin sobin himisiin jaan. Erga karaa aartii dhuftee waggaa meeqaa sin jette? Aywa galatooma. Waan rifadhu waan sodaatin seenaa. Ni hima. Waa dubartii dho'isa umrii fi dhiirri dhiisitu. Maal jaani? Umrii himachuu sodaatu dubartii qofa. Ani akka barri itti dhaladhe bara kuma jechuu deemasi 1982 akka biyya keenyatti meeqa jechuun achirraa 30 yookaan 31. Aywa. Akkasi waan dho'is tokko hin qabu. Aywa. Yoo amanuu diddan yookaan kaatiin kun ni sobdaa 31 kun geettu yookaan 30 geettu ni sobdaa inni sobdatanii mormuun keessan oolu. Ati 24 yookaan 25 jechuun keessan oolu. Naa xiqqeessitanis galatooma. Naa xiqqeessitanis galatooma. Naa dabalatanis adii. Kanaaf yoo amanuu baattanii ni jira yeroo akkuma dhalanneen duraan abbaan keenya suuraan kaasamuuf katabee. Erga artii seente waggaa meeqa jetti? Okay, erga artii seenne okay, artii gitanillee artii kama dalagu jiru kana. Erga eegale karaa YouTube'tti tagagalee waggaa meeqa jechuudha. 2018 jalqaba yookaan 2017 dhumarra. Akkasi meeqa ta'e jechuudha waggaa 3 fi 4 fi deema jechuudha. Erga artii eegale. Akkasi garuu hanga waan akka diraamaa kanneen kan dalagu eegale. Ijoolleen marraa eegalee mana barumsaa fa'aa keessattis yeroo tokko tokko ni dalagaa hanga guddadhes bakka tokko tokkottis waan akka fiilmii kanneen kana shaakallee qabalee fa'aa keessatti ganda keessa jechuun naannoo keessatti bakka takka takkatti ni dalagna jechuun kan ijoolleen marraa fedhii itti qabaa ture waan fedhaa ture sanitti tasa seenee inshaallah ammas of duraafis guddiseetiin artistii cimaa yookaan artistii beekamaa tokko ta'uuf karoora qaba yoo rabbi jedhe. Inshaallah rabbi godhu. Jeem teenyii teettu Yaman keessatti sin jette maal dalaydaa makiinaa bitattee biyya sun hojiin hin jiru jedhan erga biyya galte shamarran meeqa midhagfattee sin jette? Alhamdulillah. Okay, shamarran meeqa midhagfatte? Maal midhagfatte jechuun? Okay. Jechuun shamarran meeqa ijanan naqattee? Ijanan naqattee? Haa midhagfattee jechuun? Karaa deemtu guutuu ijjiin seentu fi hin seenti. Jechuun? Ni deemti ilma namaatiin ilaaltanii dunuunfattanii deemtan sila ni argita. Tabareet jettee haa qalbiin suute jechuudha. Maal gochuu jaalatan maal irraa godha kalaas jaartii qabaa mire callisee tamar galaaleetiin bareeddu jedhee oolu sun sii deebi'e. Kun immoo Yaman keessatti maal dalaydaa sin jette makiinaa bitattee sin jette? Biyyaan baa keessa makiinaa bitachuun baay'ee salphaadha. Makiinaa bitachuun biyya ulfaatti. Alhamdulillah. Asittis yookaan nama itti ulfaatu jira jechuudha bakka fetanitti. Yaman keessatti dalagaan jirtu warri jettan dogongortan dalagaan ni jirti maaliif hin jirre bakka kamitti yoo dalagan mana keessatti yoo dalagan siistawuma dalagaa san beeku malee bakka kamitti dalagaan ni jirti jechuudha akkasi
Egaa mee gaafin teenya akkumatti fuftee jirti Sayyid Uumaa siin jettee Aishaa Gorbooteettu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu siin jettee akkanaaf gaafattu abdiin qabaa ummu afnaanii bareedduu too siin jaaladhaa mee du'aa illee naa godhii jette akkasii harkattuuf akkasii harkattuuf eenyuun akkasii harkattuuf na dhabdee maa dura jechuun du'aa illee naa godhii jette takkaffaarratti osoo jaartii lammataa na fuudhi waan feetu hunda hin qabaa siin jedhe na fuutaayii jedhiini na gaafadhu jette lammaffaarratti addunyaa tana irraa bakka feete jiraadhu jaartii yookiin dubartii malee siin jedhani kam filattaa siin jetti addunyaa isaarraa bakka feete jiraadhu bakka feete addunyaa isaarraa iddoo feete jiraadhu garuu dubartii malee jiraatta odoo akkatti nagaree dubartii sun hin danda'amu kaasun na dhukkubdi akkattu ijjira dhukkubdi osoo arginu oode egaa mee tana maal siin jette akkasii harkattuuf du'aayee godhe jettes maal jette jaartii lammataa na fuudhi waan feetu hunda hin qabaa siin jedhe na fuutaayee siin jetti maal faa qabdi dura waan qabdi sun maal ibsuu didde qabeenya haa qabeenya dhaabbina bareedina waan hunda qabaachuu malta haa uumaa ta'ee addunyaa sitti daanii qabeenyaan durba malee durummaa ni qabdaa siin jedhe kana maa deebisi waan komantii jalatti yoo kan deebistu maaliif gaafii akkanaa maa uummata fuuldura kaamera na gaafate karaa keessatti na gaafatfati nama akka meetummaa hanu eenyu maqaan Aisha Gorboote Aisha enu Gorbo Aisha gaafii Gerbo karaa keessatti addatti nama gaafatan si gale malee akkatti uummata fuulduratti miti waa hunda qabeenya qabaate fi miti namni kana fuudhu qabeenya fi miti bareedinaafis miti haala amala kan nama fuudhuuf haala amala yoo qabaatte kottu haala amala yoo qabaatte kottu maaliif jaartii lammataa waan jenni sanis sondagate sanillee yoo qoti gootee taa'uun jiraatta koo gaafiin itti aantu maal jette Sumeeyyaan dhiira biraa wajji ciistee arkite akkam taataa maaltu si dhaga'ama animo dhiira biraa wajji ciistee argite gattee deemta moo hin ciistu hin argus waan hin taane faagaa anis hin argus illee hin ciistu isinillee lakkachisne abdii qabda egaa mee maa siin jaani amala keetirraa maal jaalattaa amala keerraa hin beeku wallahi maal jaalladha si amala keetirraa waan takka ka jaalattu kaa animo amala keerraa hin jaaladhu ani amala namaatirraa waan jibbu nama waanyummaa nama ana qofa jedhu argite animmoo waan akkasii waan keessa kiyyan jirreef waan hin jaalanneef ka amala kee kanarraa kana ni jaaladha waan biraatillee miti aywa saa dhugaadha ana qofaan hin barbaachisu ana qofa namni jiru hin jaaladhu amala namaa keessa animmoo hin qabdu akkasii aksi jechuu akkasii san hin qabu yoo namni qabdan angees hin beeku garuu akka of beekutti akkasii akkas jechuun jaaladhu egaa amala keetirraa maal jibbita maal jibbita ka coolatti amala keetirraa waan kana dhiisuun qabettee ka jibbitu dhiisuun qaba hin qabu sanis suusii taas suusii hin qabu osoo suusii faa qabaadhe osoo suusii makan akkamitti dhiisa jedha namni an suusii akkasii hin qabu jechuun ka tola namaa oolu ati gaarii namaa yaaddee namni sharri si yaadu waan kana namaan godhu faa jettee faa namni hunduu tokkoo miti kan sanis yoo taate akka hin jenneef namni hunduu tokkoo miti yoo ati amma yoo nam tokkoof tola ooltee yookaan immoo nam tokkoof keerii ooltee jiraatte rabbis siif keerii oola nama seerraa eeguun qabdu ati deebii nama seerraa eeguun qabdu namni sun akka fedhaa ta'u garuu nama seerraa atummaan toliif atummaan waan niyyate san godhi malee nama seerraa namni sun ani waan akkana godheef jedhee nama seerraa anis deebisee eeggadhu namni sun akkas naa godhu jedhee san rabbi si godhamti adadaati namaaf akkana godhu rabbi siif godha rabbi waa siif banaa amala keetirraa waan jibbitu hin qabdu amala keerraa waan jibbu hin qabu maal jibbasi waan jibbu hin qabu egaa mee maal siin jaani Sumeeyyaan maal balleessitee yoo maal balleessitee dhiifama hin gooneefi yoo maal balleessite dhiifama hin gooneef maal yoo gootee isiin sitti balleessitee dhiifama abadan hin gooneef isiif ka waan ati jibbitu keessaa yoo daleette okay wanni jibbu hedduu garuu sanniin san keessa fakkeenya nama ani jaartitti yaa miti namni biraatu suusii adda addaa qabaate hin jaaladhu na jibbisiisa suusii sanii yoo qabaate hin jaaladhu garuu dhiifama ni godhaaf osoo isiyyuu san goote
wanni baddu maalirree wanni siif dhiifaman gooneef yeroo isiin chiit goote. Chiit maal? Yoo goote. Yoo chiit fakkeenyaaf akkuma mareef gaafatee. Yoo nakki jibdee waan jettu. Kijibaasanii ta'e fakkeenyaaf nama biraa argitee miti akkuma reefi isillee hin gootu hin jedhisan. Fakkeenya yoo dhiiroo biraa fa'aa wajjin argitee jiraate waan sanitti dhiisuma. Dhiifaman gootu sanirratti. Malee waan biraan dhiifama godhaniif hin jiru. Rabbuu dhiifama naa godha. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota afnaan Orootu arraan tana sagantaan teenya arraan tana isiniif qabannee dhiyaanne tana fakkaatti. Sagantaan anaa dhufuu Sa'iid Bayaan Wanga artistii guddaa fi beekamaa Yaman keessaa tokkoffaa ta'eef gaafiilee dila kana gaafattanii gaafiileen teessan hedduu dheertuu fi gaafii 100 fi 7 jechuun dila kana hunda teenyee ammaa yeroo hedduu yeroo isaa tirraa qooddatee asin nu argame kana hunda maaliif nuun deebisnii irra hedduu gaafiin wal fakkaataa jira akka gaafiilee kan gaafattanis gaafiilee qubsaa achi keessatti argattan abdii guddaa qabna sagantaan teenya ta'arraan tana anaa dhufuu keessummaan kiyya qarraan tana Sa'iid Bayaanii takkimmoo Adaamaatu bi mee qophiitti yaa'anii karaa kiyyaan xumureetiin jira goolabeetiin jira mee Sa'iid maal dhaamtaaf hordoftoota kiyyaaf waan dhaamuuf hin jiru rabbii fayyaa nageenya isin haa kennu galatu manchis waan isin affeerteef isin hundi keessanuu gaafii nu gaafattan waan na jaalattaniif waan na kabajaniif gaafii 100 ol nu gaafattanii asitti na goggosuu jirta gamma bishaan osoo natti hin kennini Ona bishaanis nu gilaal kanaaf galatooma isin hunduu waan akka na gaafataniif gaafiin keessan akka isiniif deebi'e abdiin qaba tan balleessisee yoo jiraate dhiifama isiniif deebi'ee ergaa guyyaa biraa isiniif deebisa waan irra darbellee yoo jiraatu yoo jiraate jechuudha ammas gaafif deebii kana ta'anii fuulduratti waan akkana kana haasawee dullee natti hin tolu jechuun waan natti hin tolleef jibbaa osoo hin ta'in yookaan of tuudhu osoo hin ta'in na dhibdi beektan yeroo sana deebisuudhaaf namatti ulfaatti xiqqoo hin baranne taa'ee waan akkana waan jechuu hedduu kanaaf yoo balleessee jiraadhe dhiifama jechuufi gabaamatti. Egaa qophii teenya akkuma agartanitti isin bubbuhaarsee isin kokkofalchiisee shannasiisee jira. Aadaa akkana fakkaatuun faayamee anillee akkanatti biyyarraa na faayee aadaa arsiitiin jechuudha galatooma isiniin jenna waan nuda horaa bulaa isiniin jenna deebanaa daraaraa hedduun isin jaaladhaa warri ummaafnaan si jaalanna jettanii irra hedduun gaafilee naaf dhiyeessitan anillee walumaa galatti hedduun isin jaaladhaa I love you. Rabbi isin jaalatu. Rabbina isin jaalatu waan jaalataniif illee galatooma garuu bakka takka bichaan irraan dalagatina subscribe fi like subscribe gochuuf hin irraafatina nama hedduu laale yookaan viidiyoo kana hedduu laaluu dandeettan warra laaltan guutuun yoo subscribe diimtuu sayyoon tuqin ka jiraatan taate diimtuu san tuqaafi isii maddeetti immoo notificationin ni jirti isii san ibsa hanga gurri isii akka addaan ifutti isii san tuqaa yeroo gurraachestan ni ifti viidiyoon gadhiifamu yeroo dafeetiin isin bira dhufa viidiyoo isin dalaguutti jirtanii baddanii waan jettaniif waan isii san tuqiniif isin bira dhufutti hin jiru jechuudha isin bira ga'utti hin jiru subscribe gootanii jechuudha isii san tuqaa comments barreessaa link illee share godhaa viidiyoo kana yoo jaallatanii jiraatame laayikii kuma godhan feena. Like kuma godhan garuu subscribe kana akka gootan abdiin isinirraa qaba amma booddee ani isinitti taareetiin jira subscribe godhaa hin jirtan subscribe godhaa fi naarsinaa maa salaama waan babbareeda qabattee isin jirti nagaatti rabbi si wajjaa jiraatu.